Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Kedida Show. Haye, Dr. Kedida Show. Like, subscribe gochuu hindagatina. Dr. Kedida Show. Daawwattoota keenya kun Dr. Kedida Showdha. Dr. Kedida Show yeroo hunda Oromia News Network ONN irratti sagantaa adda addaa qabatee kan isin dhiyaatudha. Har'a immoo keessummaa adda addaa qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo har'a yeroo baay'ee Dr. Kedida irratti dhiyaatanii xinxala siyaasaa barumsa adda addaas kan nu kennanidha. Isaanis Obbo Ahmed Sayyo, Obbo Odaa Xasee fi Dr. Rundassa Esheteeti. Hundi keessan baga nagaan dhuftani. Baga nagaan jiraate Dr. Tolega sagantaa keenya har'a kanatti darbuu fi torbee darbe kanas torbee kana keessas jijjiirama baay'ee waan baay'eetu deemaa jira biyya Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti. Mee amma Dr. Abiy egaa aangoo irratti ba'ee G6 darbeera. G6 kana keessatti jijjiiramni mootummaan Dr. Abiy fide akkamitti ilaaltu? Gahaadha jettu rakkoon jiru maalidha? Mee Obbo Odaarran jalqaba. Bareeda jijjiiramni an hanga amma argu tokko ummataaf kanneen rakkoo meeqaatam uuman kanneen zarafan laalchisee waan godhamaa jiru tokko hanga ammaatti garuu kan biroo kan dhaabota siyaasaa afeeruudhaa fi biyyattis akka deebi'anii qabsoo godhan kan jiru afaaniin kan deemaa jiru malee kan biroo kan hin argaa jiru hin jiru. Yoo jiraate hanga ammaatti kan tahaa ture nama ajjeesuudhaa fi hidhuudhaa fi kun hamma tokko ammallee guutumatti dhaabbate jechuu baatullee hamma tokko tasgabbaa'uun ni argama. Kanuma kan inni argaa jiru hanga ammaatti. Obbo Sayyo. Hayyee galatoomne Dr. Ibsaa. Akkuma yaalodaan jetti jijjiiramni mul'atee jira. Akkaataa EPRDF itti hojjechaa turerra. Dirqama if geeddaruun waan barbaachiseef jecha jijjiiramni dhufee jira. Kun akkuma odaan tuqetti tokko siyaasa irratti nu mormite jechuudhaan nama hidhuu, ajjeesuu, reebuu dhaabbatee jira. Jijjiirama guddaadha. Jarmolee siyaasaa biyya keessa galchanii karaa nagaatiin waliin haasa'u jechuun jijjiirama guddaadha. Hegeree biyya sanii irratti ammoo jijjiirama hin agarre. Maaliif biyyi takka jijjiirama hoggaa fidduu dhugaa. Jijjiiramni san kan wal qabate kan fuullaa takkaafuu hegereen isaa ifa taate ta'uu qaba. Ammaan tana rakkinni jiru karam deemna clarity of vision wanni jedhaniin wanni ifa tahe hin jiru. Sabootiin martinuu bara 27 keessatti kan if baran akka sabootaatti akka naannootti of bulchuu. San bira taree sabni akka Oromoodha kan otoo wayyaaniin aangoorra hin dhufin odoo isaan aangoorra hin dhufin waggaa 40 mirga uummata Oromootii fi mirga abbaa biyyummaatiif jedhee falmaa gochaa ture. Ammaan tana
hegereen isaa Itoophiyaa jechuun malee akkamitti mekaanizmiin federeeshinni san maal ta'uu jiraata maappiin hin jiru karaan irra deemamu kana jedhamee kan lafa kaayame hin jiru. Hegereen biyyattii sanii akkamitti buluu deemti viijiniin hin jiru. Egaa jijjiiramni ji'a torban kana keessa dhufe superficial kan jedhaniin kan dura kan lamaantu hin sanii egaa kan biraa Rundassattan dabra. Dr. Rundassa, jijjiiramni eega Dr. Abiyyi aangoorra bahee dhufe kun akkamitti ilaalta jijjiirama? Is it satisfactory? Gahaadha. Gahaa ta'uu baate rakkoon jirus maali? Waan qonna dhukkubeera dhiifama hin dhaga'ama jedhee ni abdadha. Tokkoffaa jijjiirama kana maaltu fidee jennee geeddaraa Abiyyi fi Lammayyuu aangootti baase maaltu isaan achiin ga'e kan jedhu sana of gaafachuun nurra jira. Waa'ee jijjiiramaa wal gaafannu. Kan isaanii aangootti ol baase qabsoo Oromooti. Tattaaffii Oromooti akkuma hundi keenya beeknu hunduu dhagaatti darbateeraa gara caalu garuu qeerroo fi uummanni Oromoo jaarsaaf jaartiin otoo nafiin ka'anii lolaniiru. Isatti ni dhufna. Jijjiiramni dhufe kun gahaadha kan jedhu. Hundaafuu jijjiiramni Oromoon gaafachaa ture akka Oromootti kun nuti kan eeggachaa jirru jijjiirama Oromoon ittiin ka'ee qabsaa'e sana. Jijjiiramni sun immoo maaliif iyyuu dhufe eega Oromoon dhiibee achiin ga'ee kan Oromoon gaafachaa ture Itoophiyaarraa ordariidhuma seera sanaaf heeraaf seera Itoophiyaa sanaan akka Oromootti barbaadu gaafii sabni koo gaafachaa ture achi geenyeerraa'uu hin geenye. Karaa siyaasaa fi karaa dinagdee jijjiiramni hin jiru. Egaa ordarii seeraa fi heera sanarraa hin maqne idduma minilik jiru sanaa tu jiru jechaadha. Egaa kanaafuu achirraa wanti adda bahee hin jiru ammaaf gabaabumatti. Gaafii Oromoorraa ka'ee yoon ilaalee wanti geeddarame hin jiru. Tole amma Obbo Sayyoo fi Obbo Odaan jijjiiramni gahaa miti garuu jira jedhu jijjiiramni xinnoo atis jetteetta garuu ammala Oromoon akkumatti jette isatti Oromoon du'ee halkanii guyyaa beela'ee qabsoo kana aangoo Dr. Abiyyis ta'ee Dr. Lammaas warra kaanis Oromiyaa keessatti otoo nafiin naannoo kan biraatti warra naannoo Amaaraallee warra Gadduufaallee iddoo aangootti paaworii akka fudhatan kan godhe qabsoo qeerrooti. Qabsoo qeerroon gaafachaa ture sun immoo tokkoffaa afaan Oromoo afaan biyya sunii haa ta'u, afaan Oromoo afaan Finfinnee haa ta'u, isa xaanees immoo Oromoon qabeenya misooma biyya sunirraa itti fayyadamuu qaba. Qeerroon yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojjaa argachaa hin jiru. Sabab sablammoota hunda akka baay'ina isaatti hojjaan hoggaa kennamu akkasitti kennamaa hin jiru jedhu. Amma jijjiiramni kun waan an argitan jira. Qeerroon isa dur caala hojjaa qabachaa jira. Afaan Oromoo afaan Finfinneetti yookiin akka federaalaatti afaan hojjaa yoo ta'e malee ijoolleen dur afaan Amaariffaa hin baranne hojjechaa hin jirani, argachaa hin jirani. Maaliif afaan Amaaraa hin beekani, hojjaa argachaa hin jirani. Kana akkamitti ilaaltu jijjiirama jiru kana? Laali jennu dhugaa dubbachuudhaaf ji'a torba kana keessatti jijjiiramni nuti expectii goonu hangam tokko akka ta'e argaa hin jiru. Garuu mul'ataa waan ta'an tokko jiraadha reefun tana kan inni waan takka tuqeef. Haa ta'u malee yoo jijjiirama barbaadde jijjiirama jennee kan laallu kan yeroos ni barbaade jee hangama kiyyaan amanu gaafii uummataa san deebisuudha. Amma garuu mixed waan ta'eetu mul'ata san keessatti waan wallaaqaa tokkotu mul'ata. Kan inumaahu gaafiilee silaa jijjiirama jennee yaannu kan fashalsiisu faatu mul'achaa jira. Kan fashalsiisuu qofa osoo hin ta'in tarii rakkoolee uumuu ni danda'a jee kan yaadu faatu jira. Waan ta'eef jecha jijjiirama jennee ammatti kana jennee dubbachuun hedduu rakkisaadha jeetiin yaada gama kiyyaanii. Afaaniin garuu waa hedduutu dubbatamaa. Hojiidhaan garuu kan hojjetame jennee yaannu
namoonni hedduun gadhiifamuu isaanii kun waan tokko kaan immoo at least xiqqaatu waan silaa irra walii galan san hojiirra oolchan jennee kan wal gaafachuu dandeenyu yeroo keessatti kanneen dhaaboota adda addaa biyyatti afeeruu jijjiirama gartee maqaa dhaaboota adda addaa irratti maxxanfamee jiru goolessituu kan jiru kana kaasuu waan akkanaa kana argaa jira. Kanaan achitti hedduu kanaa ka jijjiiramni lafa qabatame jennee kan himnu kan jiru natti hin fakkaatu yeroonis hedduu gabaabaadha jeetiin amana gama kiyyaan. Galatoome Odaa. Obbo Sayyo. Ayyee galatoome beeta ammaan duraas deebinee jirra. Ani jijjiirama bifa lamatti ilaala. Kan biyyattii san keessatti deemaa jiru jijjiirama miti. Reformiidha. Yeroo hedduun godhee jira. Jijjiirama hoggaa jedhan sirni itti bulchaa jirtu. Poolisiin tarkaanfachiisaa jiru. Mootummaan caasaan mootummaa tan irratti tarkaanfachiiftu. Ideoloojiin isiidha. Gaafa geeddaramte total change jedhama. Jijjiirraa jedhama. Akkaataa itti deemaa turterra. Poolisii tarkaanfachiisaa turterra. Sirna mootummaa kan tarkaanfachiisaa turte gaafa geeddarte. Amma sirnichi hin geeddaramne. Namootaatu geeddarame. Paartuma santu jira. Paartiin san ammoo akkaataa itti bulchaa turterra. Dura dhaabbannaa uummanni guutuu biyyaa keessatti itti lafaa ka'e. Isaanillee qaarsee biyyattiillee facaasu godha kan geessan of dandamachiisuudhaa fi reformii if keessatti haaromsa godhuu qabna. Yaadaddaa isaanu jijjiirraa hin jenne haaromsa jedha. Jijjiirraa kana change kan fide warruma biraati. Namootuma biraatu jijjiirama jechuu eegala. Keessaafuu warra alaa dhaqe. Isaanii warra jecha jijjiirama jedhu eegalan. Isaan kan eegalan haaromsa jedha. Of haaromsuu. Of haaromsuun reformii. Akkaataa itti bulchinu of haaromsineeti fuula haaraa finnee as dabarsina malee sirna EPRDF kan biti san ittiin bulturraani jijjiirra jedhanii hin dubbanne. Isaanis hin dubbanne. To their credit isaanillee hin dubbanne ni jijjiirra jedhanii. Amma kana keessatti akkuma reefu tuqamee jira. Odaanis tuqee jira namootiidhu baay'eetu jira. Garuu hundeen gaaffii akka Oromoodhaatti hoggaa laalu waa sadii gaaffii hundeedha. Kan irratti sochiin kun irratti baqaqe. Kan haga ammaa deebisaa argachuu dhiisi inillee ukkaamsan. Tokko waa'ee Finfinneedhaati. Finfinneen har'aas borus hafuuf hin jiraattu. Gaaffii handhuura uummata Oromoodhaati. Lammaffaa Finfinnee wal qabatee godina addaa kan jedhan. Yommuun fi qotee bulaa keenyarraa lafa saamuudhaaf maaster pilaanii babal'isan lafa kaayyachuudhaaf godina addaa jedhanii dura naannoo Finfinneedhaa akka jirutti Finfinnee jalatti galchan. Oromiyaan Oromiyaadha. Maaltu naannoo Finfinneedhaa godina addaa isa godhee sagantaa san lafa kaayyatan. Kunis hin tuqamne, inumaatu hin kaafamne, ammallee akkuma jirutti biddilibsiin irraa famtee jirti. Kan sadaffaadhaa kan afaan Oromoodhaati kan tuqamu. Gaafa muddamanii bara 2016 keessa 17 keessa hoggaanii fi sochii sadarkaa guddaa irra geesse afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u magaalaa Finfinnee keessatti bulcha keessatti Oromoon parsantii 25 akka qabaattu magaalaan Finfinneedhaa aadaa Oromoodhaa tan calaqqiftu akka taatu gochuudhaaf wanta raawwatamuu qabu qabxii lafa kaa'anii turan. Amma inuma namni kaasuu hin jiru.
Inumaatu yeroon fi Amaarri kantiibaa tokko kan injiinar Takkalaa kan dhufee fi balaa buusanii amma adeemsi kun garam nu oofaa kan jedhutti osoo hin seenne mee jaala kiyyattiin dabarsa. Dr. Rundassa, jijjiiramni amma keessattuu kan kanaan dura revolution kun kan ka'e waa'ee master planiitiini. Jijjiiramni siyaasaa gahaan hin godhamne jettaniitu. Jijjiiramni siyaasaa yoo jiraatellee jijjiirama ikonomii, dinagdee wajjin wal qabachuu baate jijjiiramni dhufe jedhamuu danda'a. Oromoon qotee bulaan Oromoo keessattuu naannoo Finfinnee jiru. Ammas lafa isaatii ari'amaa jira. Lafti isaa irraa fudhatamaa jira. Isa durii naannoo Oromiyaa liyyuu zoon ishiin jedhamtu sun amma isa bira darbeetiyyuu Oromiyaan sun hafeet Finfinnee liyyuu zoon jedhamuu qaba amma hoolotaattiyyuu akkas jedhanii dubbachuu qabaniiru. Kana uummanni Oromoo atis akkamitti ilaalta? Dursa dubbiila dursa isin kan jechaa jirtanii reformies jarri adjust gochuudhaaf barbaadan within the Ethiopian context. Itoophiyaa keessatti akka Itoophiyaatti seera Oromoon achi keessatti akkamitti bulaa wanti fooyya'uu kana kan dubbachaa jirtan. Ani kan jechaa jiru Oromoon gaafa qabsaa'ee abbaan biyya Oromoodha jechuun Oromiyaan Itoophiyaa irraa barbaadde adda baatii yoo barbaadde immoo akka federeeshinii yookiin konfedereeshiniitti bulchitii kan jirudha. Amma gaafa Finfinnee afaan Oromoo akkana ta'ee maaloo ta'een sun totally nun ilaaluun jedhani akka kootti akka Oromoo tokkotti. Kanaaf ani jijjiirama siin fedhu gaafin Oromoo sun kan deebi'u immoo filannoo boodaa jennu. Garuu yoo akka amma Itoophiyaa jedhan kanatti of ilaallee sana achuma keessattuu Itoophiyaadhaaf hin jennee gaafin Oromoo sachaa taa'uti reformuma sana keessattuu maal fa'aaf nu barbaachisa yoo jenne fakkeenyaaf warra maangootti dhufan mataan isaaniiyyuu ideoloojii ennaa sana Mallas Zeenaawii barreesse ideoloojii ennaan jedhu maal jechuu kooti. Fakkeenyaaf economic ideoloojii maal generate godhee maal uume corruptionii uume. Ideoloojiin isaan economic free market jedhan sun corruption generate godhee jechaadha. Ammas sistemii sana geeddaraniiru garamitti geeddaran hin geeddarresi sagantaas hin qaban. So orderiin umti empire sunidda Minilik dhufee aangoo qabatee garba gurguree horii sana fuudhee stock marketitti miliyoonii meeqaan sheerii bitate iddasii interesting kan Ameerikaas achuma jira. They don't care tiraniin abbaan fi aangoo irraa taa'u gaafa tiraniin sun bu'aa isaaniitti jalaa buute achi fudhanii biraa kaa'u arrangementii sana jira kan argaan jira. So therefore formatted kan ta'an jarri sun akka kompiitarii tokkotti formatted kan ta'an ideoloojii Mallas Zeenaawii lafa kaa'edha. Ideoloojii Mallas Zeenaawii immoo from Albanian communist ideology to capitalist ideology sana duukaa buuna jedhee but that generated corruption. Corruptionidha generate godhe jechaadha ideoloojiin sun. Achuma jira amma bileerennaa fidanii baaletti garbuu kottu qotadhu jedhanii maal jedhanii waaman the same system sana isuma duratti adii fidanii biyya zarafsiisan sana ammas adiidhuma sana fidu jechaadha. Bileer Tony Blair Mallas Zeenaawii fajala kaates waan inni hojjechaa ture hin beekna. Ammas market kan gochaa jiru abiyyi gurguraa kan jiru the same systemuma sana gurguraa jira jechaadha. So there is no deviation from the old system. Kanaafuu walumaa galatti dimaandiin uummata keenyaa gaafiin uummata keenyaa sanarraa bahee formaatii mataa isaaniitiin jiraachuudha malee these guys are having the same format. Kanaafuu wanti irraa dizaayinii sanarraa adda ta'e dizaayinii Ameerikaa irraa adda ta'e State Department irraa adda ta'e hin jiru. Warri galanis booda galanii paartii dhaabaatii filannoo godhaatii gara tokkotti ce'aa jedhamanii gorfamanii warri galanis kanuma hojjechaa jiru jechaadha. ODF haa ta'uu maalaa ta'uu isaan OPDOs haa ta'uu kanuma hojjechaa jiru. Therefore there is no change. Gara fuulduraattis geeddaruu hin deeman. Itoophiyaan immoo Oromoo dhiiftee nagaadhaan Oromoon jiraataa kan jedhus hin jiraatu maaliif iddoo tokkotti duulaan deemaa jira. So there is no plan. Garuu Odaa wanti nan deeggaru asirratti maanni yeroon gabaabaadha. Yeroon baay'ee gabaabaadha jijjiirraa fiduudhaaf. Egaa yoo jarri kun filannoo boodaadha jijjiirri kan dhufu jedhanii in eegu ta'e teenye eeguun gaariidha. Filannoo booda waan dhufu. Ammaaf garuu empire sun akkuma jirutti jira. Amaarri apparaandii qabdi
isaanitti immoo gammachiisuudhaaf waan inni sana godhuuf immoo irratti haasa'uu dandeenya. Maaliif gara Amaaraatti harkifatu kan jedhu sana there is a huge advantage to the OPDO. Ijara sanatti hirkachuunsaa rigachuunsaa advantage guddaa qaba isa boodaas. Galatoomi obbo Odaa siin gaafadhaa kanatti taane amma Dr. Lammaasaa ta'u Dr. Abiyyi warra kaanis warra dhaaba biyya alaa jiranis akka galanii carraa kan ta'e qabsoo qeerrooti. Qabsoo hunda keenyaati asii biyya alaas kan godhame kombaayinii adda caalu qeerroo haa ta'uyyuu malee. Uummata qabsoo fincila isaaniin achi kaa'ee sun waan irraanfatan isinitti fakkaatu warri aangoorra jiran kun. Maaliif qabsoo keessattuu qeerroon gaafate baay'een isaa godhamaan jiru naa gala yeroon gabaabaadha. Waan tokko jijjiiraniiru isa galataa isaan galfachuu barbaachisaa an hojjetanii garuu amma Oromoon irraa eegaa ture waan godhame jiru natti hin fakkaatu. Anaan personally natti mul'achaa jiru. Maybe dogoggoreen ta'a. Kana waan achi bahaniif sun nama achi isaan kaa'ee sun kaayyoo achi bahaniif sun irraanfachaa jiru sitti fakkaata. Bareeda beektaa reefuu gaafiin ati dhiyeessitee jijjiirama maaltu jira kan jirurraa waan ta'eef jecha waan jijjiirama jennee nutti mul'aturraa waan takka jajjanne. Garuu silaa yeroonleen xiqqaattullee ji'a 7 amma jennee jirra. Xiqqaattullee waan silaa fardii tahee hojjetamuu qabu jettanii yaadda maali kan jedhamu irratti yoo kan deemnu taate tokko wayyaaneen ammallee caasaa isaanii keessa gubbaa jalaan bakka furtuu taate qabattee jirti. Tokko kana. Kun immoo jijjiirama silaa yookaan immoo formaatii jiru kana kan jijjiiramullee jedhamee yaadu irratti danqaa hedduu ta'aa akka jiru argamaa jira. Kun tokko. Akka kiyyatti karaa birootiin olaallee wayyaaneen qabsoo sochii fincila uummataa fi qeerroodhaan tahe kana sodaa waan irraa qabduuf jechaa fi haala ammaan tana uumamaa jiru kana waan agartee jirtuuf jecha kana sakaaluudhaaf uummata Oromoo keessaafuu tasgabbii dhoorkuudhaaf waan goote qabdi. Kun maali? Karaa bahaatiin waraana abdiileetiin qopheessitee meeshaa hundatti kannitee hidhachiiftee akka lolan uummata keenya lolurratti lafarraa buqqaasanii fi tasgabbii dhoorkan godhu. Karaa dhihaatiinis karaa Benishaangul irrattis wanni ta'e akkan wallootti naannoo walloottis kan karaa kibbaatis wanni ta'aa jiru kan silaa an akka gartee Oromootti waliin eegaa jiru fi fardii kan tahee natti mul'achaa jiru ji'a jahaan kana keessatti hojjetamuu ni danda'a jeesis kan yaadu uummanni tasgabbaa'u lafuma isaaniirratti buqqa'uu dhabuu ajjeefamuu dhabuu kuni silaa waan tahuu danda'u jedhee yaada. Tokko kana hin goone complete failure dhaatu jira. Waan wayyaaneen goote san ammallee akka itti fufutti tahee jira. Uummanni keenya buqqa'aa jira, ajjeefamaa jira, tasgabbii dhabee jira. Kun kana. In fact yoo dhugaa dubbanne immoo amma karaa dhihaatiinis wanni deemaa jiru kana. Amma isaan reversiidhaan wanni godhaa jiran duula uummata Oromoo irratti daran tasgabbii dhoorkuudhaaf duula awaajuudha jechuudha. Kun gaammas reversii tahaa jira jechuudha. Wanni amma deemaa jiru kun kana nama agarsiisaa jiru. So karaa kanaan feelereetii guddaadhaatu bira jira. Fakkeenya kan birootis immoo maali yoo laalle wayyaaneen akkuma qabsoo yookaan fincila kana sodaachaa turtetti uummata Oromoodhaa hiikachiiftee jirti. Amma yoo laalle Amaarallee yoo laalle akka Amaarree amma fakkeenyaaf hiifuu hidhatee jira. In fact dhiheenya kana wanni isaan godhaa jiran maali qawwee qabdanii liigaalaayizi isinii goona fa'aa jedhanii hawaajaa jiru. Hayyama kannaaf jiru jechuudha. Laayisensiid godhuudhaaf deemu jechuudha. Hidhataa jiru. Uummanni Oromoodhaa garuu roorroon tun gamanaan kibbaan bahaan dhihaan osoo irra deemaa jiru ammallee sodaa biroo keessatti akka uumamu isaanummaan afeeraa jiru jechuudha.
Maaliif uummanni Oromoodha akkana ta'e amma laal dhugaa dubbachuudhaaf Dr. Abiy Itoophiyaa bulchaa jennu ayyee kara birootiin akka waan irraa eeggamuutu jira waan irraa eeggamnu akka Oromoottis waan irraa eeggamuu jira waan immoo akka Itoophiyaattis irraa eeggamuu jira kun kara tokkoon haalallu kara kaaniin immoo Obbo Lammaan Oromiyaadha Oromiyaan immoo ibidda keessa jirti haala ammaan tana qabsoon isaan asiin gahe kunu haala rakkisaa keessa seenee ifiifuu shakkii gartee silaa jiraachuudhaaf jiraachuu dhabuu jidduu sadarkaa galuu danda'utu deemaa jira jechuudha. Kun immoo akka gartee Oromiyaatti naannolee biroo irratti qaamota hidhatanii uummata Oromoo irratti bobbahaa jiran kana ifirraa ittisuu irratti yoo danda'ame godhu yookaan immoo akka uummanni ifi ittisu godhuuni waan silaa irraa eeggamaati jechuudha. Kana hunda harkaa hin jiru. Fincilii diddaa gabrummaadhaa kuni isaan achiin gahe mana hidhaarraa Oromoota hedduu baase dhaaboota adda addaa immoo kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaatti jiranilleen akka gartee yaada isaanii uummata Oromootiif dhiyeessanii uummanni waan fedhetti akka murteeffatu godhuu danda'an biyyatti akka galanii achi keessatti liigaalii sochii godhee jira. Garuu kun immoo danqaa meeqaatam irratti uumamaa jira akkanan arkaa jirutti. Kara kanaan waanuma gartee irra walii galanuu guutumatti hojiirra oolchuu dhabuudhaatu jira. Hamma tokko gartee gamanaa hoggaa manguddoon itti kaatee waa jajjatte yookaan immoo uummanni waadu dubbate sanfaarratti waan takka godhuun argamaa jira. Yeroo yeroodhaan immoo dhufanii walii gallee jechuunis nima jira. Garuu wanni silaa irra walii galan san hamma Oromoo fi Oromiyaadhaaf bu'aa buusetti kana kun hojiirra akka oolu jaha kan barbaachisu natti hin fakkaatu. Kunis federitii guddaa agarsiisaa jeetiin yaada gama kiyyaani. Waan ta'eef jecha uummanni Oromoodhaa tasgabbaa'ee uummanni Oromoodhaa biyya ifiirratti abbaa biyyaa tahuu gaafiin isaa jalqabaa suni akka hojiirra ooluuf uummannis dhiibbaa tokko malee murteeffatee akka waan barbaade biyya ifiirratti tahuu danda'u irratti carraan jiru kun akka hojiirra oolu godhuudhaaf waan silaa deddeemaa jiru kana hundaa'u akka gartee sakaallaa hin taane godhuu irratti wanni hojjetamaa jiru hedduu hin jiru. Ammallee caasaa kana keessa caasaa isaanii keessatti akkuma reefu Rundassa tana jeetti wanni jiraa maali? Siistamuma duraanii kan TPLF santu jira. Caasaa kana keessatti bakka furtuu ta'e hundaa'u kan qabatan isaanuma. Waan ta'eef jecha kan karaa isaanii dabru hunda irratti gufuu ta'uun ni mul'ata. Kun gaa maali? Kanneen jijjiirama kana fedhan akka waan silaa barbaadan san hojiirran oolle gufuu ta'uutu jira jechuudha. Waan ta'eef jecha ani gama kiyyaan feelaritii guddaadhaan harkaa waan kara kanaan yoo dhugaa dubbanne. Galatoomi, Sayyo gaaffiin koo sumatti asitti dabaluu barbaade. Siin dhufa irratti. Irratti dabalu waan Odaan jedhe irratti. Yaa sittan dhufa. Moo dabalte dabalee. Hayyee ila waa'ee caasaa istiraakcharii warra impaayera sanaa qabatee Geetaachoo Asaffaa jiraachuu isaatii fi jeequmsa amma karaa lixa Oromiyaa, karaa kaabaa fi kibbaa, karaa bahaas deemaa jiru. Baay'eensaa harki xiqqaate 60 karaadhuma istiraakcharii sanaatiyyuu irratti ka'aa jira. Jarri kun ibidda sana dhaamsuu hin dandeenye. Geetaachoon yoo xiqqaate amma akka jedhanitti nama 1,000 dhiyoonyatti kan leenjisee South Sudan keessa kaa'ee Kaleessaa qawween amma fe'amee karaa Gojjam keessa dhufee Asoosaa qubateera jedhan achi safarsiisanii darbanii rukuchuuf barbaadu. Hoo xiqqaate gara namni 500 kan inni leenjisee lixa Oromiyaa keessa jira jedhamee amanamuuf olii garsa katta'oonnaa deeman nutis Oromoo ajjeesuuf deemu hin jennaa. Sana keessa immoo ABO'nis iddoo jirutti immoo ittiin lolaa. So wal makaadha amma kan deebanii galanis
kan warra Nuweeris, kan Geetaachoon leenjisee Sudaan keessaa qabu. Dhufneetu achitti qabaa nu erga achi baasa jennaanis hin didan warri South Sudaan isaan immoo akka beektan qabeenyaa fi wal heerumaan walitti hidhataniiru. Geetaachoon baqatee North Sudaan ture. Achi immoo nu kennaa jennaan Albashir illee biyya dhufeera yaadattu taanaan dippiloomaasiin sun jalqabameera. Deebi'ee baqatee immoo Tigraayitti galee jedhu. Achi immoo amma akka yaadattan namichi Tigraay bulchu sun rijinii sana bulchu Dabrasiyoon dura hin kennina jechaa turanii booda immoo Geetaachoon naqee sodaachifnaan hin kenninu jedhanii amma deebi'anii egaa Dabrasiyoon irratti iyyuu immoo wanni banuufi jedhu waan jira miti investigationii banuufi deemu jedhu. So karaa kaan immoo Amaara akka ishiin achina itti jabaattee jara kana cuunfitu Eertiraan achiin jabaatee akka jara kana cuunfu suutaan irratti hojjechaa jiru jechaadha. Kanaaf haala amma keessa jiranitti biyya tasgabbeessuun yoo xiqqaate waggaa 5 akkas fixa amma Geetaachoon fa'aa qabaman hammi humni caasaan Tigree sun badutti jechaadha. Oduun jiru baay'ee wal makaadha. Lixa Oromiyaa keessa amma wanti deemaa jiru baay'eensaa jeequmsi achi ka'aa jechaadha. Garuu reformii sana fiduuf immoo akkuma dhufee inni akka dictatorii tokko dhufee nama hunda waachi areemoo gara ethnic conflictitti akka hin deemne jedhanii suuta deemuun hima jiraata. Garuu waan guddaatti yoo as deemine garuu do we really care? Ani akka Oromoo tokkotti akka Oromiyaa nama bilisummaa Oromiyaatti amanutti sistamiin sun say taxation reform, mal reform, education reform within Ethiopian context sana ilaaluudhaaf fedhuu qabu ani maaliifin akka Oromootti Oromiyaan sun bahee waa'ee taxation waa'ee foreign affairs mataa isaatii haasa'uu danda'a malee akka Itoophiyaatti influence westiin kun kana godhaa kana sinii goona military mana training godhaa aidii sinii kennina idda mana nama leenjifattanii booda qawwee ammanaa sinitti gurgurraa jedhanii waloo kana isa sana keessa Itoophiyaa sana keessa seenuun sirrii mitiin jedhan. Galatoomi Sayyo kanarratti amala hundi keenya kan beekamu jijjiirama amma dhufe kana jijjiiramni ni jira garuu jijjiirama kana akkuma Dr. Rundaasaan jedhee jiijaa torba keessatti nageenya naannoo Itoophiyaa hunda keessatti fiduudhaaf keessattuu beezi hundi kan qabu TPLF waan ta'eef TPLF sun jalaa diiganii amma fixanitti nageenyi nuumana jedhanii irratti yaaduuni waan hin taanedha. Jaraafis yaaduun nurra jira warra aangoo irra jiranis. Garuu an jechaa jirru achi an isaan kaa'ee qeerroodha. Kaayyoo qeerroon achi kaa'ee sun irraanfachaa jiru. Maalii fi warri mootummaa irra jiran kan attenshinii Oromiyaa keessatti kennaa hin jiranii. Uummata Oromoollee dubbisaa hin jiranii. Kun maaliif ta'e aangoo uummata achi isaan kaa'ee sun irraanfataniitu moo rakkoo waan biraan nuti hin beekne jira jettee yaadda? Galatoome. Yeroo deddeebine baqqeeqa dhiheessinu iddoo lamatti adda fuunee turre. Kanii sadarkaa federaalaatti Dr. Abiy akka ministeera Itoophiyaadhaatti akka muummicha ministeeraatti hojii isaa hojjechaa jira. Daddabinni haa jiraatu, hirinoonni haa jiraatanii, badiin isaa jiraattu malee hojii isaati jennee jira. Kan jabeessinee qeeqaa turre mootummaa Oromiyaatii fi Obbo Lammaadha. Har'aas ni qeeqna. Maaliif yoo jette? Qeeqni irratti dhiheessinu kuni ija cufanneetuma isa gartee abaaruudhaaf takkaafuu OPDO abaaruuf osoo hin ta'in. Wanti qeeqni nuti darbachaa fi turre isaaniifillee kan gorsa ta'uu jenneeti yaadaa turre. Maaliif yoo jette? Yeroonii fi namni kee ummanni kee kan miliyoonatti lashallagamu manarraa buqqe ajjeefamu arihamu manni irratti gubatu ati finfinnuma keessa teesse yoonii fi hogguma walgahiin jirtu TV irratti mul'atte baardaanni deeyxe Harargee deeyxee beektaa namoota akkasii buqqeessan ummata daasa keessa ciisu kan lafarra ciisu kan garaan yaasu kan waan nyaatu dhabee addunyaadhaaf iyyachaa turan san dhaqee ilaale waay eenyu kan inni bulchaa jiru
maal qaba wallagga ilma oromooti dhalata wallaggaati ofii isaati miila isaati wallaggaa Sayyoo dhaqe bada namoota biraa ergu rakkoo buqqee warra achi buqqee maaliif akka nama Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti act godhaa hin jiru isa qullaadhaa miti mootummaa isaatis waliin fudhadhu warreen hogganoonni isaanii itti gaafatamuun dhimma adda addaa seektara adda addaa kan ta'an hin deeman marti isaanii Finfinnee keessa walii qabamanii ta'an maaltu jira Finfinnee keessa Oromiyaan kan jirtu ala sani maal godhan kana mareefuun tan Dr. Rundassaan kaase kana warri Tigrootaatii fi warri Kegetaa godhaa jiran for sure ne amanna garuu yeroon fi kan sirratti offensively deemaa jiru harka marattee taa'u qullaan furmaata ta'uu hin jiraatu yes namoonni tokko maal jedhan oo kan isaan barbaadaniitu kana yoo nutis deebinee kan firraa haleellu taate jeequmsaatu ka'a kan isaan barbaadanii jeequmsa sanii naaf qaba duulaa miti kan bantu nama kee akka ofirraa ittisu gargaaru yoo hin dandeenye dandeessu irraa ittisu dadhabdu gargaaru akka ofirraa ittisu yoo godhuu hin dandeenye boru akkamiin uummata san dura dhaabbachuu jiraata kana gaaffiin gaafachaa turre ardhaas kaleessaas boruus kan itti qeequuf jiran jecha reediyoo tana wanni jeneraal Asaaminoo mo'eenyi maqaan isaa kan Amara yoo dhageessanii turtan araddaa sadii guutuu keessatti yoggaa 2 dabre kanaaf leenjii waraanaa gaggeeffamaa turte eenyu kan gaggeessaa ture akka Hara'aatti torbaan dabre as himan kan baasaniif dhimmi achirratti raawwatamaa ture leenjiin wanti hojjetamaa ture hundi ifa raawwattee qophii achirraa sossoo'ee booda dachiin qullaa tanaan ammaan tana saaxil baasan eessa tura lafa isaanii keessa jeequmsin turre lolliin turre akkamiin araddaan guddoon sadii waradaa sadii jechaadha kan isaan himan kan mootummaan hin beeyne leenjiin gaggeeffamaa turte leenjii militarii hagas takka kan biraa qophaawaa ture nuti hoo kan jedhurraa kan biraa wanni takka akka nam tokkotti jaalannuus jibbinuus tanii annatti argamu mul'attu bittisan akka durutti Itoophiyaa durii tanamuu wal jaalatee Itoophiyaa takka taateessan jiraachuufillee hin teessu. Get it. Warri Itoophiyaadhaaf boochan naaf galaa dhugaa ammoo namni kuni rocket science-dhaan miti gaara duuba waarkuudhaan miti. Ija ifii fuulduratti argu. Adeemsa karaa tartiiba biitituun irra dhufte if duuba deebi'aa seenaa sirraa as deemee yoo laalu. Eessarraa as geenye kun garam nu oofa jedhanii yoo laalan hegereen isiidhaa hin jirtu. Kan dura Tigraay deebi'ee tana booda Itoophiyaa jalatti bulaa irraanfanna. That will never happen. Ta'uufillee hin jiraattu kan duraan dura Itoophiyaa qaamni tokko sharafamee kute. Hardhaan tana saboottan biraa kana hubatanii jiru. Wanti daangaa irratti akkanatti saammachuudhaaf yaada bakkee kennaa jirtamoo kana eessaa fiddee tan akkas jechaa jirtu? Tan boodaa kana do you think Tigroonni tana booda bulchiinsa Amaaraa jalatti maqaa Itoophiyaatiin ni bulan jettee yaadda? Dirqama Amaaraa jala ta'uun irra hin jiru garuu buluu ni danda'u jedhee yaada. Ani deebinan qaba kanaaf. Ayyee. Tokkoffaa Tigreen qobaatti of dandeessee jiraachuudhaaf manufactureroota miti they are not Asia. Malaysia miti, Taiwan miti. Ummatuma qotee buluudhaa lafti isaanis goggogaadhaa Tigreen of jiraachisuu hin dandeessu. Waan uffeete yoo taatu karaa biraa Eertiraan irraanfatiin gubbaa jira anumatti gadhiisaa jedha Isaayyaas mataan saa'u.
garuu rakkooni guddaan ani amma argaa jiru maal seete lammaafaa kan komachaa jirru Finfinnee ka'ee lixa Oromiyaa deemuu dhiisiti mana isaa boolee iddoo jiru jiraatu markaatoo dhaquu hin danda'u. Maal yoo jette mee yaadadha waan ijoolleen Tigree gochaa turan. Isuma ammaa kana gaafa Hiltan keessa jiraata Geetaachoo Asaffaa floorii tokko keessa ari'ateeti. Achi keessaa maaltu argame dhiyoodhuma kana naanni bahu alaabaa adda bilisummaa Oromoo wanni kaartoonii 30 moo 130 argame. Kan ittiin setup gochaa ture. 2007 Raakkiilootti taaksii irratti namicha Ameerikaa Profeesarii tokko CIA'dha namichi hin beeka Geetaachoon boombiitti dhokaaseetu ajjeesisee leffitu ajjeese jedhe. So iddoo hundatti caasaa qabatanii jiru yoo jenne lammaafaa isa ajjeesuu ni danda'u. Kanaaf olii gad deemuu dhiisuu ni danda'u argite. Rakkoo baay'ee qabu jarri kun. Okay, waa tokko joo asirratti. Rakkoon ni jira garuu rakkoon Oromiyaa keessatti waadha rakkoon naannoo waa takkaan jedhame asirratti. Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha. Mee alla lama waa takkaan jira. Kanaas wanni waliin qabsiisu reefuun tana akkuma jennetti fincilli diddaa gabrummaa kun jijjiirama kana fidee isaanuu masaraa geessee jira. Garuu ammatti waan silaa fincilli diddaa gabrummaa ta'e san kan qeeroon Oromoo qarreen Oromoo uummanni Oromoo laphee isaa rasaasaaf kanneen falmaa fi ture asiin ga'e kana bu'aa irraa argatee jiramoo hin argannee kan jiru waan gara birooti hanga ammaatti. Akka ilaalaa jirrutti bu'aa kan argachaa jiru naannoo birooti. Inumaa naannoo isaanii dabraniiti uummata keenya lafarraa buqqaasaa ajjeesaa jiru. Tokko kana. Garuu waan amma Obbo Sayyoo fi Rundaasaan jee irratti laal. TPLF-ni the greater Tigray kan jiru sagantaa isaanii keessa kan duraanuu lafa kaayatantu jira. Kanaaf wanni isaan godhan maali? Lafoota silaa gartee waan facaafatanii waa biqilchuu danda'an naannoo Walloo irraayis fudhatanii Amaara irraayis fudhatanii if qopheessaa turan hanga ammaa. So akka tanaan duratti lafti isaanii tun dhagaa qofaa ifin jiraachuu ni danda'anii jennee waa ilaaluu dandeenyuufi jechuuf hin siinge. Maaliif lafoota silaa gartee waa biqilchuu danda'an waa irraa oomishachuu danda'an lafa kaayatanii jiran. Kanaan achitti immoo meeshaa hanga irraa isaa achi guurratanii biyya isaanii keessa qabu jechuudha jarreen kun. So kanaaf yoo gartee maallaqni isaan hanga ammaa Oromiyaa irraa hatanii guuranii deeman kun isaan jiraachisuu baate hanga ammatti jiru Odaa. Meedhaapuun hin fixaa jiraachisuu baate tarii Oromiyaa irratti fedhiin isaanii inni guddaan ammallee investii guddaa waan qabaniif jecha waan saamaniif jecha biyyattii tana hanga danda'etti ammallee san claim godhuura yoo taate malee yoo barbaadawan ammaa I don't know federal governmentiin kuni akka Oromiyaa keessatti waan fedhe godhuu danda'utti isaan keessatti waa godhuu ni danda'a kan jeetti amanu. Maaliif yoo jette jarreen kun ammallee ifiin of bulchaa jiru. Ofiin waan hunda ifiif murteeffachaa jiru. Kunu amma namtichaa tireefuun tana jettee kanaa hin kan nu jechaa jiru. Namtichi kun immoo kan uummata Oromoodhaan meeqaatam fixe kan qabeenya meeqaatam zarafe. So waan nyaatan beeku nurraa argatu beramma. Mee gidduu seenuu gutakka. Nurraa argatu waan isa gidduu seenuu dhiisaati mee ani gaaffii lammataatti isinii darba amma gaaffii inni lammataayu silaa yeroo dargii yeroo Haile Sillaaseen kufe dargiini warra nu rakkisu jedhanii karaa seeraa miti sirriin turre garuu yeroodhaaf amma tasgabbiin uumamutti warra sodaachisu sun walitti qabanii hidhanii ture tasgabbiin uumamee ture yeroodhaaf. Ogaa TPLFin faaworii fudhatus warra aangoo warra dargiirra jiran sun walitti qabanii iddoo hundaa funaananii hidhanii keessaa booda nagaa ogaa tasgabbeessanii hunda under control isaanii ta'u gadhiisanii ture. Kana gochuu naagala dimokiraatiidha nuti otoo rakkoon irratti hin argamiin witnessii irratti ragaa irratti argannee goona processii FBI system akkasitti hojjechaa jirraa jechaa jiru. Garuu amma eega tasgabbiin uumamuu dide eega mootummaadhuma sun iyyuu rakkoorra buusaa eega jiraate nama sodaachisu sun warra kanaan dura amma keessatti warra Maqalee dhokatanii jiran Oromiyaa keessatti dhokatanii jiran naannoo Amaaraa dhokatanii warra jiran kana
warra amma irratti investigationii gochaa jira walitti qabanii mana hidhaa galchaniitiin tasgabbii eega uumamee booda maaliif jara nagaa fayyaa yoo ta'an hin gadhiifne. Dogoggora kun ibsa. Maal seete? Si gaafachaan jira. Dogoggora maaliif seete? Tokkoffaa ani dimokiraatiidha akkatti jarri san hojjechaa turan sun dogoggora eega jette isa sana irra deemuun sirran jiraatu. Kana nan amanaan. Waan nuti Tigreen hojjette sana deebisanii warri amma aangootti baanis goonaani bishaanuma asiif achi naquudha ta'a jechaadha. Yeroo barbaachisa. Kanaaf ani sana duukaa jaraan jira maaliifin otoon achi taa'ee ati otoo teessee maal hojjettaadha. Nama hunda ragaa malee fuutee mana dhaatti hin naqxu. Garuu rakkoo maalinni even Dr. Abiy ajjeesuudhaaf Oromoo 8 lixa Oromiyaarraa Central Oromiyaarraa hundi isaanii Oromoo dalmaan Oromooti. Tigreeyyuu miti. Kan hojjechiisu Geetaachoodha. Har'a immoo warri corruptionii sana keessa jiran hundi isaanii achuma jiru. Warri gurguddaan otoo inni jarri isaan kun ijoollee turanii aangoorra warra turan warri horii guddaa qaban. Kanaaf eenyutu akka diina ta'eyyuu fira ta'eyyuu hin beekan jarri kun. Ani walumaa galatti jijjiirri hin jiru kan hin gochaa jiru. Sodaa kon dubbachaa jira. Oromiyaan hin bilisoomti moo hin bilisoomtu? Impaayera bukaa isa harkatti hafti moo hin haftu? Kana dubbadha malee akka impaayeraa akka sitizinii biyya sanaatti nan dubbadha immoo taanaani. Riifoormiin inni jedhame kun giraajuwaalii waan ta'u jaa ta'eef amma irra laalu. Sayyo gaaffiin si qaba. Isa achuma irratti haafinnu gaaffii an biraatti hin darbamu. Yeroo ammaa kana tan dhumtuu miti. Jedhi. Yeroo ammaa kana waraanni keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti waraana baay'ee deemaa jira. Olola baay'ee xoofamaa jira. Kana duuba maaltu jira? Maaliif Oromiyaa keessatti rakkoon akkanaa uumame? Waraanni jira jedhanii rakkoon uumamaa jiru kun maaltu jira? What's behind it? Jettee sitti yaadda. Sayyo yaa. Akki dhageenyu waa lama. Waraanni kun kan kee gara akka dhageenyutti Tigraay keessaa dhufe naannoo daangaa baadiyyaarra kan ture fuudhanii Gojaamii fi lafa Amaaraa keessaan gadi fidanii jira. Kan duraa waan ilaaluu qabnu qaamni sadeenuu warra sosochii waraanaa kanarratti walii galuu isaaniiti. Kan sirriitti hubatamuu qaba. Kan lammataa qaamni sadanuu jechaan eenyu? OPDO fi Amaaraa fi warri Tigraay. Hayyama isaanii malee Tigraay keessaa fuutee waraana sossoosuu hin dandeessu. Maaliif meeshaa baay'ee qabatanii jiranii. Sinaafuu isaa mootummaa takka keessa waliin jiranii sanii rakkinaa miti. Ishuulee ta'uu hin qabdu. Amma wanti isaan jedhaa jiran akkuma reefuun tana Rundassaan jedhetti humna guddootu duuba sanii leenjii fudhatee jeequmsa sadarkaa sanii olitti kaasaa jira. Kanaaf kana ittisuudhaaf waraanni kun ergamee jedhama. Ammoo akka san hin taane kan agarsiisu waraanni kun Beenishaangul keessa dabreetti Dambidolloo dhufee qubate. Waraanni Geetaachoo Asaffaadhaa Dambidolloo jira. Yoonii fi kanii Sudaan keessaanii humniti Geetaachoo Asaffaa hidhachiisee leenjisee jeequmsa kaasaa jirtu kan jedhu taate daangaa Sudaan maan dhaqin Beenishaangul keessa maan qubate. Iddoon rakkinni irraa ka'aa jiru Beenishaangul kan meeshaa ammayyee hidhatee nama buqqaasaa jiru Beenishaangul keessaa maachiin qubatanii Dambidolloodhaa fi dhufee mandii qubata. Kuni kanarratti ejjenneeti gaa. Kan akka jirutti waraan lolli kun kan xiyyeeffate waraana bilisummaa Oromoo irratti kan nu jechisiise. Itti beeksisaa namni beeku hin jiru. Nobody knows. Lola itti seenta malee akka itti keessaa baatu namni beeku hin jiru. Ammaan duraas dubbannee jirra. Yoo karaa san filatan gaaga'ama guddaa keessa of naqamu jiraatan Oromiyaallee biyyatti naqamuuf jiraatan. Ana waa takka jawaan asirratti
Ayye. Ana kan laalutti wanni ammallee tarkaanfachiifamaa jiru kuni tooftaadhuma wayyaaneen qabsoo Oromoodhaa waan sodaatteef jecha gooteedha. Kan amma jiru maali? Wayyaaneen humna qopheessitee karaa bahaatiin uummata Oromoo tasgabbii dhorkuudhaaf kan dhihaatis karaa kaabaatis kibbaas waan goote waan lafa kaayyateetu jira. Amma jarri kaan sabni kaan sadarkaa irraa hudabree meeshaa qabdan liigalaayizii isinii goona hidhadhaa jedhanii kaan immoo hidhatee ififuu leenjifatee jirutti ummanni Oromoodhaa kan meeshaa hin qabne irratti waraana adda bilisummaa Oromootu bakka kanaa jira jedhanii bobbaasuun kuni tooftaadhuma wayyaaneen tanaan dura lafa kaayyette tarkaanfachiisuudha jeetanii yaada gama kiyyaa. Maali kun? Wayyaaneen waan akkas gooteef beekamaadha. Amma immoo ummanni Oromoodhaa tasgabbii argachuu qaba moo argachuu hin qabu kan jiru haalli tanaan dura irratti fe'amee ture kun buqqaafamuun ajjeefamuun kun dhaabbachuu qaba moo dhaabbachuu hin qabu kan jiru kun waan silaa dafanii hojiirra oolchanii waan kana dhaabuu uummata Oromoo tasgabbeessuu qaban jedhee reefuun tan himee kan hin hojjetan jeesan keessatti waan laalamuu qabudha. San hin taane inumaahu waraana Oromoo irratti bobbaana jechuudhaan ummata gamanaa fidanii karaa adda addaatiin bakka silaatti bobbahanii tasgabbeessuu qaban yookaan immoo ummata irratti akka tarkaanfiin fudhanne godhuu qaban dhiisanii bakka ummatuma cinqamaa jiru ummatuma biyyaa buqqa'aa jiru irratti bobbaasuun kun yookaan immoo sodaachisuudhaaf tattaafachuun kuni rakkoodhuma gartee uumatanaan dura wayyaaneen uumte yookaan immoo uumuudhaaf carraa'e san hojiirra oolchuu natti fakkaata. Ana akka kiyyatti ummanni Oromoodhaa waraanni kunis waraana keenya jechaa jira. Simple. Deemanii saba birooti keessatti waan isaan godhan hin jiru. Nama zarafanii hin jiru. Nama ajjeesan hin jiru. Kanaaf akkuma silaa walii galtee adda bilisummaa Oromoo wajjin godhan sanitti itti fufanii tasgabbii kana uuman irra filatamaadhaan jira. Amma hiriirri bakka magaalaa adda addaa keessa jira. Waraanni keenya jechaa jira uummanni kun. Maal godhuu qaban? Kan hidhachiisu, kan hiikkachiisuu danda'u uummata jechaa jiru. Nuyi keenya jechaa jiru. Kan agartee akkaataatti silaa tasgabbiin itti uumamee akkaataatti waliigalteen san hojiirra oolu adda bilisummaa Oromootiin wajjin silaa deemanii yookaan immoo wal mari'atanii godhan irra filatamaadha malee deemanii uummata irratti lola banuun kuni tasgabbii dimokiraasiidhaa fi jijjiirama isaan haasawan kana hundaa'u waan wal faalleessin nageet waan godhaati jeetiin yaada gama biyyaa. Odaa waa tokko dhiira wanti addaan baasuun nurra jiru ambishinii opiniyoon akka jaarmaatti qabdu major party ta'anii aangoo irratti hafuudhaa tattaaffii akka fedhii akka qabani hin beekne. So humni immoo jiru aba'oo qofaa amma danda'ametti aba'oo sana hacuucuu girrigirrii keessas isa rukuchuu isa xollessuu laaffisuun fedhiin hin jira ta'a. Haa ta'uti internal inamii qabu warri opiniyoo within the opinion hin qabu. Yes. Namni amma biyya alaati deebi'ee bosonatti leenjifamaa ture kan galee biyya keessa naanna'ee qawwee qabatee tireeningii fudhatee otuma seera malee iyyuu gadi ba'ee kan nuweeraa ta'uu kan maaliyaa ta'uu nama ajjeesu jira hin jira. Karaa ogaadeeniyas hin jira hin jira. Namni hojjaa dhabaan hin jira hin jira. Political opportunistiin hin jirti hin jirti. Argite? So wal makaadha addaan baasuun kanaaf nama rakkisa. Garuu akkuma tu jette wanti irratti nuti xiyyeeffachuu qabnu this guy needs to be warri opinion honest ta'utu irra jiraata. Extremely brutally honest ta'utu irra jiraata. Yoo sobanii kijibanii nama gowwoomsineetu yoo qaxxaamuraan aangoo irratti hafnaa major party taana kan jedhani boolluma ofii qofforachaa jiru isaan. Ofumaaf du sobni isaanii isaanuma balleessa. Kanaaf amma nuti kan addaan baasuudhaaf tattaafachuun nurra jiru. Why does this system reproduces the same result? Isuma sana maaliif deebisee dhalcha? You know,
from Minilik to Selassie, from Darg to Wayane, from Wayane to now Lama team. Resulting sa sanuma sila isuma to akka wonni akka boke wal horajira. Why is that? Oto jenne ilalle that is a reform nuti hasa unu rajiru sana male empire chuba you reform yo go chubar bachise. The root cause need to be found out. Ambitioni nama tokko individual ambitioni qabu, group ambitioni qabu. Opportunistota jira inami kessa jira warra hori you talking 20-30 billion dollars nama kunundu hatamer abadula ta udanda asper mammo ta utautu dandasi everybody or opinionis kitterum hataturte oyani wajjini taye taklaimanot fa saturan girma biru fa saturan these are all thieves kana yani angorratte reformi tata kana keessatti bakkanga hunji ajo torbadisi wagga torbattu keessa boonatti fakkaatu Amma al dubbin mal se debate amma where is this going to lead us kan jawsan tu anida amma if haalli kun fragile hamadan dan hojjeta akka jiru argaa jirra beekaa jirraas isaanis addaan baafne kan Itoophiyaa jenne kan Oromiyaa jenne jira amma nuti kan haasawaa jirru Oromoo fi Oromiyaa irratti erga akkas ta'eefu Oromoo fi Oromiyaan kan isaan dhiiga ifiitiin achi isaan ga'e kuni hamma tokko tasgabbaa'uu qabamoo tasgabbaa'uu qabuudha. Kanaaf akkuma reefuun tanaati jettetti brutally honest ta'utu irra jira ODP'n. Amma kanaafi laal dhugaa dubbachuudhaaf amma politikaalii gartee hin filamnuu fi waan adda addaa olola oofuudhaaf fi adda bilisummaa Oromootis hacuucuudhaaf tattaafachuudhaaf kun hundinuu irrelevant jeetiin yaada isaa. Dhugaa dubbachuudhaaf waan uummanni barbaadu delivery silaa godhe uummanni Oromoodha akka Oromootti rewardii isaan godha malee wanni isaan adda bilisummaa Oromootis kanarraa rakkoo kan qabu natti hin fakkaatu gama kiyyaan. Amma rakkoon jirtu inni guddaan tokko kanneen jijjiirama kanaa hin barbaanne kanneen wayyaanee wajjin uummata ajjeesaa turan saamaa turan hidhaa turan isaanuma keessa ta'anii immoo wanni kun akka reverse ta'uu fi akka hin milkoofne kanneen barbaadan hojjechaa jiraachuu isaaniiti. Kun gaammoo wayyaaneenis maallaqa qabdi facaafti tanaan duraa leenjiftee jiru. Kana wal qabsiisee nama mootummaa jiru kana duwwaa komachuu duwwaatu hin ta'in rakkoo karaa baawus jiru dubbachuun nurra jira. Maaliif jedhama kamma ati meenaadii bis akka ati gaa nama warra shanii keessa jiru keessaa nam tokko akka nama dhaaba keessa jiruutti si gaafa akka individuaalituu hin ta'in. Yoo dandeesse naa deebisi. Amma yeroo adda addaa kana hin agarra. Biyya sun keessa gaa biyyi tokkuma jira, Itoophiyaa suntu jira. Garuu karaa walii galtee asmaraatti godhame suniin isa hordofanii akkasunitti meeshaa walii kachiisuun iddootti bu'an waraanni bilisummaa iddoo taa'uun irra jiru taa'uutu irra jira. Garuu takka photoshoppiin godhamuun ni mul'ata. Militariin biyya tokko keessaa footoo ka'ee kana wala hammatanii bosona keessatti kun seera abaa'oo keessa jiramu warruma kaan tokkas gochaa jira. Kuni rakkoonni mootummaan biyya sunii keessa jiru kan akkanaa hoggaa argu rakkoo sodaan itti mul'achuu ni danda'a. Kana dhuguma waraana bilisummaa Oromoo tokkas gochaa jiramu iddoo hundatti deemanii footoo ka'uun waraanni disipiliinii eessaa dhufeen akkana waraana keessatti. Laal waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa walaana highly disciplined, highly trained ta'edha. Kun beekamaadha. Hanga har'aatu kan adda bilisummaa Oromoo as gaheen kana waraana akkasii waan qabuuf jecha. Kun immoo hamma tokkotti yeroo gartee waraanni achi jiraachuu beekan uummanni dhaqee footoo ka'uudhaa fi kan tokko harkaa bahuunis numa jijjiirti wanni kun. Kun hanga nuti beeknutti. Kara birootiin immoo wayyaanoninis uffata waraanaa uffachiisanii achi keessatti bobbaasanii namoota rafuudhaa fi waan kana akka hojjechaa turan manguddoonuu dhayxee waan kana keessa hubattee himtee jirti. Okay? So kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waraana heeraa fi seeraan ajajaan deemudha. Waan kana ta'eef jecha wanni guddaan godhamuu qabu akkuma tanaan dura walii galametti
akkamitti kun hojiirra oolaa isa jedhu deemanii ajjeefnaa fi itti bobba'anaa fi kana wanni jechuu osoo hin ta'e akkamitti hojiirra oolaa kan jedhu waan silaa gartee isaan adda bilisummaa Oromootti wajjin wal mari'achuudhaa fi hojiirra oolchuu qabanii kan jedhu hin qaba. Isa dhaaneeti qooyi amma karaa keessan dadhabni jira kan jedhamu gadi baatanii ibsa uummata Oromootiif hin kennitanii rakkoo jiru rakkoo akkana gadi bahameetiin ibsi yeroo hunda kennamaa hin jiru. Mootummaa ODP mootummaadhuma jiru ibsa kennamu sun jira kan jedhudha amma namni yeroo hunda komishin irratti rakkoo jiru kana for example photoshop amma Tigree ta'uu danda'a dhugumaan abaa'uu ta'uu danda'a isa kana isin kun unumiti akka sirrii miti jettanii gadi baatanii ibsa maaf hin kennitanii uummataaf. Laala adda bilisummaa Oromoodhaa waan irra waliigala irratti komitii ta'ee deemaa jira. Karaa nagayaatiin qabsoofna kan jiru kun miseensonni isaa waliigalatti waraanni bilisummaa Oromoo waliigalatti hoogganni waliigalatti waan irra waliigalee seenedha. Waan kana ta'eef jecha nuti fakkeenyaaf gabaabumatti hin siima amma kaadroota isaanii walitti qabanii adda bilisummaa Oromoodhaa buqqa'uudhaaf deema adda bilisummaa Oromoo akkana godhuu qabnaa akkana ta'uu qabaa jedhanii kan tireendii godhanii akka adda bilisummaa Oromoo irra bobba'anis jiranis ni beekna. Osuma kun jiru adda bilisummaa Oromoodhaa isaanuma wajjin haasa'ee fixachuudha irratti xiyyeeffatee wajji hojjechaa jira. Yoo hafee bahee dhufe isaan hojaasoo yookaan manguddootti himuudhaaf waan akkana kana malee nuti gabbaanee waan isaan olola oofan yookaan immoo waan isaan akkana goone jedhan gabbaanee himuuni wooma kanaafu bakka kannudha jechuudha. Adda bilisummaa Oromoodhaa ololoota meeqaatam keessa dabruu dhiisiiti waa meeqa argee baroota meeqaatam keessatti kan dhaaba as ga'e. Kanaaf jecha waan olola akkanaatiif bakka waan hin qabneef jecha himuun barbaachisaadha miti. Haa ta'u malee yeroo fakkeenyaaf amma manguddoon deemneetu waan jiraa kana mirkaneeffannoo gaajaan karaa mijeessinee fi akka deemanii ilaalan goona. Haala akkanaatiin waan barbaachisu kan goona malee nuti deemnee abaluu footoo ka'ee akkas godhe footooshooppii godhanii akkana godhan jennee isaanii wajjin kan salaamtaa seenuuni adda bilisummaa Oromoodhaa bakka dhoorkaa waan gartee faayidaa hin qabne kan jirutti ilaalla gama keenyaan. Galatooma amma dhuma irratti gaaffiin isinii qabu. Irratti waayida'uu Dooktarri dabala irratti dhuma irratti sa'aatiin keenya dhumaa jira. Amma gaayyu amma isin sadanuu gorsituu Dooktar Abiyyi ወይ Dooktar Lammaatiin isiniin jedha. Aangoon isinii kenna daqiiqaa lamaaf. Amma yoonaa G7 kana keessatti rakkoo jiru an isaanitti mul'achuu hin dandeenye. Ani isin amma argaa jirtan kana argaa jirtanii kana sirreessaa gara fuulduraa isin duuba jirra kana hojjedhaa jettanii kan himtan daqiiqaa sadiin isinii kennaa maalidha maaltu jira rakkoo isaanitti mul'achaa hin jirre kun ani isin amma akka nam tokkotti akka gorsaa tokkotti kennitanii. Obbo Sayyo. Ayye galatoome daqiiqaa lamaan kiyya kan firraan finne dura reefuun tanatanoota gaafatte sanittiin tokko waayida'uu fedha. Yero amma jirru kana keessatti it's an age of social media. Umri social media keessatti akka durutti conventional discipline hin hojjetu. Kana understand godhuu qabna. Bu'aasii qaba gaaga'amaas qaba. Kan lammada kuma Odaanuu jedhee jira. Addi bilisummaa Oromoo biyya san keessa gadi bahee ganamuu miidiyaa dura dhaabbatee labsa yoo kanne. Mootummaa sanuu wal afaan buusuu dhufaa beeke. Gaafa ati baatee press release now and then kannuu eegalte mootummaan biyya bulchituus spotlightii waan irraa fudhattuuf jecha ifaa daawwannaa waan irraa fudhattuuf jecha sirraan gammadan. This is in politics waan jiraati. Kanumaan irra jaa kan reefuun tana Dr. Rundassaan jedhe Tigraay biyya goggoyduu kan jedhe san dogoggortee jirta. Warshaalee Itoophiyaan qabdu jedhan keessa the entire pharmaceutical industries kan jiru Tigraay keessa. A whole set of factories have been set up there to the tune of $30 billion kan bade achi they are ready. Kana deeggarsiisuudhaaf I guess sumaatu post godheehu waan maqalee dhaqee René Laforte open media irratti kan inni barreesse maqalee dhaqee warra Tigraay wajji haasawe even he put it down possibility he Ertraati Tigraay the Agazian state
walitti makamanii biyya takka uumuudhaan lafa kaa'ee jira. René Lafort akkuma lafa keetii miti kana waan kana darbate nama cimaadha. Ni dandee hegereensa ni jirti. Kana fakkeenyaaf Isaayyaas Afwerqii baadimee dhaqe. Without bodyguard tokko malee. Uummanni Tigraay kumaatamaan dhaqee simate. Siyaasaan hin geeddaramte hogguu. Kana asumarratti dhiifna. Kan reefuun tana tokko kaaftee waan ikoonomiitti. Ka ikoonomiidha, it's the whole mess. Inflation. Over. Itti deebi'e lakkii Joorje Bayyee. Baay'ee. Sanatti siifan deebi'e. Maaliif reefuun tana yeroo narraa fudhatte. Tana waafiin. Kana yeroo biraa haasofne kan ikoonomiidha. Wholesale. Tana dandeebi'u. Amma jara keenya kana wanti gorsuu dandeenya. Akka nama tokkootti gorsaa yoo jedhe. Kanumaan reefuu jedharraa hin erkadha. Ejjedha takkaafuu tarkaanfadha. Maali? Biitti san kan arraan tana isaan fedhan Itoophiyaa gaaga'amarra jira. Itoophiyaa san dandamachiifnaadhatti yeroo isaanii gubbaadhaa. Halkan hirriba dhabaadhaa. Dubbee isaaniillee qullisaadhaa jira. Ammaan duraas jennee jirra. Hegereen biyya sanii takka mootummaa iddu galeessaa laaftu mootummaa ciccimtuu naannolee yoo Itoophiyaan akka Itoophiyaatti kan jiraatu taate sana. Yoo san hin ta'in Itoophiyaan jiraachuuf hin dandeessu. Hirriba keessan hin dhabina. Ammoo ankaniin isaan gorsa. Hadhaan tana biyya san jiraachisuudhaaf tokko dubbee fi Oromoo angoomsa. Oromoon arraan tana biyya san keessatti tokkoffaa miskiina. Lammaffaa misoomeen lafa Oromiyaa keessa hin jiru. Sadaffaa Oromiyaan cicciramtee bocoqamtee jirti. Gaafa haalli kun dhufe isiniitu seenaan itti gaafatamuuf jiraata. Ija keessan jalatti bulchiinsa keessan jalatti Oromiyaan akkasitti ciccitamtu kukkutamtee adda facaatee akka biyyaatti illee sadarkaa hin taane bira gahaa jirti. Kun borusee isin gaafachiisuu jiraata. Isaan kana arraan tana kan yaadaa jirru ni rakkatanii jirootu rakkisee akka humna haaraya alaa dhuftee achirra kaanii tokkotti ilaalaa jira. Jara keenya ijoolleen tuni ijoollee haaraya dhuftee achirra habaqalamtee miti. Warra siistama kana keessatti guddatee ijoollummaarra caasaa security keessatti warra ilkee cabsee as gahee sirna san keessatti. Sirna san miilarraa haga rifeensa isaatti beeku. Namootaas beeku, securities beeku. Maali Dr. Abiy warra insaadhaaf ijaare keessaa tokkoomi? Waan amma deemaa jiru security wallaaleeti. They know very well, ni beekan. Kanaafuu kan isaan rakkisaa jiru. Maayirratti kan hin jiru. Advaayizoroota, gorsitoota jijjiirradhu. Manguddoo obboleessa mangistuutii fi manguddoo feelgooti. Tayaanni isaanii bara meeqa guutuu kufe. Fudhattee gorsituu godhattee fuuldura tarkaanfachuu hin dandeessu. Warra yaada kan kee qabu dardara of bira kaa'e, opposition of bira kaa'e kan ammaan dura gatte. Namoonni kun naan morma jettee ifirraa achi hin dhiibin. Namoonni si mormanis yaada gaarii qaban taha ofitti as dhiheessi. Hunda isaa gorsaa godhadhuuti. Jijjiirama silaa jedhamu san akka qaama tokko tahanii waliin tarkaanfachiisan gahee isaaniitis hirmaachisi. Warra oppositionaatis gahee haa qabaatanii kana keessatti. Tanuma yaadne kiyya. Galatoomi, Obbo Odaa. An bakka lamattiin addaan baasa. Gorsa kennite. Gorsa kiyyaaf hin jedhe. Muummichi ministeera Dr. Abiyyiidhaaf kan nu barbaadu. Inni guddaan ummata Oromootiif, ummata Oromoo qeerroo Oromoo achiin si geesse kanaaf equal attention kanniidhaan jechuu barbaada. Kana jechuun maali?
hamma ammatti uummanni Oromoo kanneen rakkatan, kanneen manaa buqqa'an, kanneen karaa adda addaatiin saamaman bira geessee jajjabeessuun agarra. Kana equal attention isa jiru kan dhufu at least xiqqaatu qeerroo fi qarree uummata qabsoo Oromoo achiin si geesse. Kanaaf attentionii kan jechuudhaan barbaada. Kan amma Sayyoon jedhe kun jara lamaanuufuu ta'uu danda'a. Advisors warra bulchitoota wanni gorsitoota jedhamu kana karaa adda addaatiin si gorsan kana ati haala keessaafuu Itoophiyaa isa jiru kana Itoophiyaa kan akka Itoophiyaatti ilaalu saboota fi sablammoota biroo irratti akkaataa itti hojiirra oolu waliin xiinxalu Oromiyaatti immoo dhufte Oromoo fi Oromiyaa irratti waan ta'u irratti xiinxaluun sirraa eegama jechuudha. Kanaan jechuu barbaada. Kan karaa obbo Lammaadhaan immoo deebine inni guddaan akka Oromootti akka bulchaa Oromiyaatti namni kana mormu hin jiru. Namni immoo even oppositions kanneen silaa karaa adda addaatiin yaada adda addaa uummataa keessa deemsaa filmaata irratti dhiyaanna jedhanillee mootummaa Oromiyaadhaatiin hanga ammatti falmaan hin jiru. Kun osoo jiru kanneen ummata Oromoodhaa hiraarsaa turan kanneen gartee qabsoon isin gootan qabsoon Oromoon godhe kun qabsoon ummanni Oromoodhaa godhe asin gahee achiinis isin gahee kun akka fashalan barbaadantu jira. Kanneen immoo gorsitoota tahanii dhaaboota silaa karaa nagaatiin ummata Oromootiif bu'aa buufna jedhanii biyya deebi'anii kan biyya keessa jiranis humna isaanii sirreeffatanii qabsoofna jedhan kanarratti waan adda addaa isin gorsan abaluu akkana deemaa jira akkana ta'ee jira jedhanii gorsu kana ifirraa eegi. Maaliif isaanis waa takka isin baasanii haalli tanaan dura uumame kun yoo kan deebi'u taate haaluma tanaan dura keessatti seennee ummanni Oromoodhaa haala tanaan dura ture daran akka isa mudatu beekuu qabdaa kan jedhuun qaba isaafis. Inni guddaan immoo rakkoolee adda addaa achi keessa jiru. Silaa tokkummaa jechaa jirta. Ummanni Oromoo tokkoomuu qabanii ummanni Oromoodhaa waan barbaadan kana argachuudhaaf wal loluun qaban kan jettu qabda. Kan waan gaariidha waan jettu kan ammoo hojiirra oolchuudhaaf abaa wajjinis hojjedhu. Karaa waraanaatis haa ta'u karaa birootinis waan irra walii galtan immoo yoo hojiirraa ooltan wanni luuzii gootu hin jiru. Kabajaadhuma uummata Oromoo kabajaadhuma dhaabootaatu uummata. Filmaanillee yoo dhufe I'm sure dhaabonnummaan kunuu miseensonni dhaabonnummaan kunuu akka vootii si godhan I'm sure. Maaliif waan jette san hojiirra oolchiteetti amantee uummata ifiitiif qabsu uummataas rakkoorraa baafte kan jiru kanaan wanni ijaa. Inni guddaan waan irratti walii galtan kana karaa adda addaatiin kanneen jarri kunii uummanni akkana isaan jaalataa miseensota keenya hundaa'uu dhabuuf teenya eleeshiniin akkana tahaa akkas tahaa jedhanii si gorsan kana fudhachuu dhiifte isaanuma wajjin yoo haasofte moor furmaanni irraa argachuu dandeessa kan jedhuun qaba. Jara lachuunuuf kanaan gorsuu barbaada. Equal attention kan nuufi ummata Oromootiif fakkeenyaaf deemtee akkuma bakka kaan dhaqxutti isaanis dhaqee laaluu kanneen rakkatan kan ammoo akkaataatti hadhaa dhiyyaman keessaafuu lafarraa buqqa'an sanitti akka deebi'an gochuu irratti hojjechuun isa duraati jeetiin yaadannoo kiyyaan. Galatoomii Dr. Rundassa. Gorsa jara lamaanuu kan obbolaa kootii kan Sayyoo fi kan Odaa akkuma jirutti nan fudhadha. Anagaa dura maalan jedhaanii Dr. General Adam RET anana shoomin jedhaan. Iddoo General Adam sana Kami General Adam ichi. Bakkee Geetaachoo Saffaa kan fudhate jechaadha. Okay. Security jechaadha. Okay. Yoo achina keesse akka Geetaachoo Saffaan ta'an jedhaanii dhuguma akkanumaan ta'a. Caasaan diriirsaa nama ajjeesu garuu biyya keessan bittimsaa lixaa fi kaabaaf kibba Oromiyaa keessa achi keessaa maalan sacca'ee ilaalaa kamtuyyuu diina Oromootii
kamtu Geetaachoo fa'iin trend ta'ee achi jira kamtu Oromoo ajjeesuudhaa balleessuu dhufaa kamtu immoo Oromoodhaaf dhimma egaa addi bilisummaa Oromoo hin dhimma yoo ta'e Oromoon hin jaalata yoo ta'e isaan wajjin hojjedhu gara jedhutti dhufaacha kanaafi iddoo Jeneraal Adam sana nakaa'uun gorsa gaariin sii kennaa setaappii Geetaachoo Asaffaa hojjetee nama ajjeesee Tigraay hoteelii irratti boombii awwaalee Oromoodha jedhee Oromoo hiisisee san hin godhan. Garuu at least horii guddaa bileeniin tokko nageessi birriin isa itti nan caasaa ijaaraan jira. Kan biraa sirna moofaa Itoophiyaatiin jijjiirama haaraa fiduun hin danda'amu. Sangaa du'een lafa qotuun hin danda'amu. Kanaaf sirna haaraa fiduudhaa yoo barbaadde sirna moofaa kana bashaa achuma kaa'itii asitti dallananii isaa dallananii firakee Oromoo wajjin dhaabbadhuuti Oromootti qawwee hiinaa yoo jarri dallantee dubbattellee garagallee ofirratti lolanna kanan jedha. Kan biraa Tigraay dhiisin jedhaan maaliifin qophaa jiraachuu hin danda'anii. Kanaaf immoo garagalii Eertiraa ilaalee amma isaan rakkatan waan nyaatan dhabanii gaafa Zalaambassaanii banamu gaafa Isaayyaas fa'achiin seenan horii warri Eertiraa dhufanii waa baay'ee bitatan. Rakkoo jaa qabaniif karaa biyyi xiqqoon ijaaramee biyya ta'uu hin danda'u. Kuni karaa dinagdee argine irraa Laatiin Ameerikaan maayyeessa ta'e akka fi Afrikaan maayyeessa akka ta'e hafe daangaa baay'een ijaa jiruuf karansiin iddoo hundatti haaraa jaa ta'eef nama rakkisa. Biyyi guddachuu qaba. Isa immoo waggaa tokko ijoollee Tigraay kana karaa dhumatti cufiituma dhiisii achumaa jiraatanii waliin lolini Dabratsiyoon irratti keeziin barbaanna. Isumayyuu wanti warra jedhan liistii keessa keenya garuu hattuu Oromoos immoo tokko tokkoon anu silaa iddoo Jeneraal Adam ta'eera siifan funaana hattuu Oromoos kan hunda mana dhaatti nan jedhaan. Waa takkaan idamee Dr. Kadid. Ati aangoo barbaadde? Lakki an aangoon barbaadu an uummanummaan kiyya gartee akka tasgabbaa'ee mirga isaa eeggatuun achitti aangoon barbaadu garuu waa takkaan himuu barbaada. Rakkoon uummata Oromoo irratti gamanaa gamanaan gannoota 27 kana xaxame hedduu baay'eedha. Kana keessaa inni guddaan uummanni Oromoodhaa akka hiikkatee mirga ifiillee hin eegganne biyya keessa jiru biyya magaalaa keessa jiru irratti illee nagaa argatee hin jiraanne buqqa'uu kan mudate hiikkachuu sani. Kanaaf uummanni Oromoodhaa akka hiikkatu osoo hin ta'in akka hidhatu godhuu irratti hojjechuu kan jiru qaba. Kan qawwee qabu meeshaa qabullee liigalaayizii godhaaf akka mootummaa ma'aratti liigalaayizii godhaa fi akkasitti akka jiraatan fuulduraaf uummanni Oromoodhaa nagahummaa isaa yoo kan eeggatu taate isiniifillee proteekshinii guddaadha jeetiniin. Nan godhaa. Hayyee. Kamaayye tokko na kan deeqa sakandii 5. Deemuun dandeessu. Kan bahaatan irraanfadhee obbo Lammaadhaaf dhaamsiin cimaa dubbiin bahaa Harargeedhaa hedduu si miidhuuf jiraatti. Gaafa abdii ileensi sobee yeroo meeqa dheeyxee araaramne jettirraa eegalee uummanni san arallee dhumaatti jira. Qanii tokko dheeyxee dhumaatii isaanii ilaallee irraa ittisuufi si jibbaata hin goone. Deebitee simiituuf jiraatti. Lammaffaa dirree damaan si harkaa fudhatamaa jirti. Dirreen dhawaadhaa magaalaa Oromooti. Magaalaa Oromoodhaa ta Tigreen gaafa ati ijoolleedhaa fuutee uummata Oromoo harkaa baafte. Har'aan tana akka ilma Oromootti akka ilma Oromoo kan Oromiyaa bulchuutti daangaalee Oromiyaadhaa magaalootii Oromiyaadhaa Finfinnees dabalatee yoonii fi Oromiyaa jala deebiste seenaa hojjette ilmaan Oromoodhaa bara 60 deemuuf si yaadachu. Inni kun si harkaa bahani daangaan Oromiyaatiif cicciramee hafe seenaa keessatti gobanaa zaacee ta'uu jiraata. Tarumaan siin jedha galatoo. Oromiyaas waraanaan gooleessuu dhiisaati. Kanneen Oromiyaa irratti bobbahaa jiran irratti daangaa Oromoo irratti gitii godhaa kan jiru irra liyooti daate bareedaadha Sayyo.
Tole galatooma gaa gorsiin numu gara fuulduraa siin gorsitu jala waan barleessan irratti Bareeda. Daawwattoota keenya gaa sagantaa keenya irraa asirratti finnaa akkuma kanaan dura jennu sagantaa Dr. Kadidaa irratti dhiyaatanii yaada isaanii kan dhiyeessan yaada isaaniiti malee yaada Dr. Kadidaas miti yaada Oromia News Networkis miti akkasitti nu fudhadhaa. Keessummoota koo Dr. Rundassaa, Obbo Odaa fi Obbo Sayyo halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. ONNis hordofaa yaada nuu kenna ansirreessuun nurra jirru jiraates immoo nutti himaa gorsanii fudhannaa halkan gaarii yeroo gaarii isiniif haa ta'u hunda keessa. Yaada dhaaba tokkooti isin yaada mataa keenyaati akkasitti beeka. Kanuma galatooma. Ayyee galatoomii Dr. Ibsaa nagaa jiradhaa galatoomii. Ayyee.